Yooyaa akkam jirtu hordoftoota gola yididaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola yididaa YouTubeidhaa kan nu daawwataa jirtan bakka jirtaniif lafa jirtan hundattiyyuu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ana obboleessi keessan nagaa kootii fayyaa kooti. Isinis bakka jirtan lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Hiriyoonni keessan eenyu akka isaan ta'an adda baafattanii beektu. Har'a waa'ee hiriyaa wajjiniin haasofna. Kan nuti wajjiniin turru daqiiqaa muraasa hanga xumuraatti hordofaa. Yeroo baay'ee hiriyoota naannoo keenya marsanii jiran jaalala isaan nuuf qaban adda baafannee beekuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan nuti kan nuti yaannu kan nuti madaallu hiriyaan maqaa masoodhaan kan nama waamu, kan namatti maramu, kan namatti marmu, kanneen kana fakkaatan qofaa inneetu kan yaannu jiraachuu danda'a. Kanaaf hiriyaan maqaa masoodhaan nama waamu yookiin kan namatti maramu hundumtuu jaalalan ibsu. Jaalalan ibsu. Kan nu dhungatu hundumtuu jaalala keenya qaba jechuun ulfaataadha. Sababiin isaa Yihuudaan gooftaa isaa fayyisaa isaa qoricha isaa dabarsee kan inni kenne maaliinidha? Dhungannaadhaanidha. Namoonni baay'een kan isaan miidhaman nama fagoo otoo hin taane nama dhiyoo hiriyaa isaaniitiinidha. Michuu kooti jaalallee kooti hiriyaa kooti jedhanii kan isaan abdataniinidha. Kan isaan miidhaman, kan isaan hiddaman. Bofti kan inni namatti maramuuf jaalalaaf otoo hin taane isinuu beektu. Nama hedduudhaafidha. Kanaaf hiriyaa keenya gargar baasnee beekuun barbaachisaadha. Namoonni sadii hiriyaan namoonni sadii jireenya keenya keessatti kallattii garaa garaatiin gara keenya dhufu. Hiriyoota nama sadii. Hiriyoonni kee naannoo kee marsanii jiran jaalala sitti agarsiisaatti hin jiran yoo ta'e situ jaalala itti agarsiisaa jira jechaadha. Sii galeera? Namoonni naannoo kee marsanii jiran hiriyoonni kee jaalala sitti agarsiisaa hin jiran yoo ta'e situ jaalala itti agarsiisaa jira jechaadha. Kanaaf namoonni sadii yookiin hiriyoota gosa sadiitu jiru. Hiriyoota gosa sadii jiru. Hiriyaan inni tokkoffaan hiriyaa jaalalaati. Hiriyaa lammaffaan immoo hiriyaa faayidaati. Hiriyaa inni sadaffaan immoo hiriyaa yerooti. Irraan si deebi'a. Hiriyaa jaalalaa, hiriyaa faayidaa, hiriyaa yerooti. Hiriyoonni kee naannoo kee marsanii jiran kana sadeen keessaatii tokko ta'u. Isa kam akka ta'e immoo situ beeka. Hiriyaa kan faayidaa kan ta'e kan inni sitti dhufee faayidaa sirraa argachuudhaafidha. Faayidaa sirraa argachuuf jedheetu sitti siqe. Gaafa sitti siqee jedhu faayidaa sirraa argataa jira. Bu'aa sirraa buufataa jira. Kanaaf si wajjin jiraataatti jira. Hiriyaan inni tokko immoo hiriyaa yerooti. Yerootu fidee sitti dhiyeesse. Yerootu gara keetti fide. Kanaaf hiriyaa yeroodhaan dhufe yerootu sirraa deebisas. Hiriyaan inni sadaffaan hiriyaa jaalalaati. Si jaallatee kan sitti dhufedha. Qabeenyaa kee, bareedina kee, miidhagina kee si jaallatee jaalalaan sitti dhufe. Kan jaalalaan sitti dhiyaatedha jechaadha. Ilaah wantan sitti himu hiriyaa bu'aa siif hin buusne kan faayidaadhaaf sitti dhufe kan sirraa gargaaramuudhaaf sitti dhufee jedhu kan yeroodhaafis sitti dhufee jedhu si wajjin jiraataa jiru balbala banee kan ol seensise sidha. Balbala kee banee kan ol seensise si. Kanaafiyyuu balbala kee bani akka isaan ba'aniidhaaf sin fayyadan waan ta'eedhaaf sirraa fayyadamu malee sin fayyadan. Inni yeroo sunis yeroof malee borsi dhiisee deema. Kanaaf kan mana keetti gashee jiru balbala kee banee siidha. Amma immoo balbala kee baniif
habaanii adeemaniiti. Kan biraa wanta waa'ee hiriyyummaatiin wal qabsiisee waa tokko dubbachuun barbaada. Namoota baay'ee wal jaallatan tokkotu jiru. Namoota baay'ee wal jaallatan. Hiriyoota michuu kan jedhaman kan baay'ee wal jaallatan jaalala addaa kan waliif qaban hiriyoota lamatu jiru turan. Hiriyoonni kun uffannaan isaanii illee kan wal fakkaatudha. Baay'ee kan wal jaallatan. Uffannaan isaanii wal fakkaata. Rifeensi mataa isaanii immoo moluudha. Rifeensa hin qabu mataan isaanii. Moluudha jechaadha. Akka kan kootii kana miti. Moluu. Akka waliin ganne, akka waliin buusne, akka waliin dhiisne, walirratti hamaa akka yaanne, waadaa waliif galaniitu daandii fagoo deemuudhaaf imala eegalan. Daandii fagoo deemuudhaaf imala eegalanii utuu deemaatti jiranii, utuu deemanii bakka fagoo ga'an. Fageenya iddoo namni hin jirre, iddoo homtuu hin jirre naannoo sana daandii fagoodha kan isaan deemanii bakka sanatti akka carraa ta'eetu wanti carqiidhaan maramee lafa taa'u tokko argan. Waan maramee lafa taa'atti jiru arganii lamaan isaaniiyyuu battaluma fiigaa dhaqanii waan sana irratti lafa dha'an. Sana booda wal dhabdeen uumame. Maal kan jedhu? Anatu argate kan kooti, lakki anatu dura argee, lakki anatu dura argee, anatu dura argee an kooti, kan kooti, lamaan isaanii walitti bu'an. Waan lafa argatan kanatti, kan isaanii kan hin taanedha. Lafaati kan argatan, jaalala walii qabu, hiriyootadha, michuudha. Waan sana hirmaatanii wajjin fudhachuu ni danda'u turan. Garuu isaan wal dhaban. Kan dura arge anadhaa, kan lafaa fuudhe anadhaa, kanaafuu kan kooti. Kan jedhu irratti wal dhabdeen uumame, wal lolan. Namoonni baay'een har'as hiriyyummaa isaanii kan addaan kute, jaalala isaanii kan addaan kute, michummaa isaanii kan addaan kute. Maal akka inni ta'e beekta? Kan kootii kan jedhudha. Jecha kan kooti jedhutu namoota baay'ee gargar baasa. Sanaan booddee akka carraa ta'ee maangudduun umurii dheeraa jiraate tokko daandiirra otoo deemaatti jiru yeroota lamaan kanatti dhufee ba'e. Isaanitti gaafa dhufee ba'u yeroonni kun wal lolaaru. Itti siqee yaada isaanii hubachuudhaatiif gara isaaniitti siqee isaan gaafachuu maal taatan yaa ijoollee koo? Maaliif wal loltu? Maal irratti wal lolaatti jirtu? Maal dhabdan? Maaltu uumame isin gidduutti jedhee gaafate. Jarri kun michoo akka ta'an, daandii fagoodha akka isaan deemanii dhufan itti matan, daandii fagoodha akka deemanii dhufan, michuu walii, hiriyyaa walii akka ta'an itti himan. Sababii wal dhabdee isaanii immoo wanta maramee carqiidhaan maramee lafa taa'u argatanii kan kooti kan jedhan. Inni kun kan dura arge anadha waan ta'eef anatu fudhachuu qabaa. Inni kun immoo anatu lafaa kaasee waan ta'eedhaaf anatu fudhachuu qaba. Kanaafuu kun an kooti kan jedhu irratti wal lolan. Ijoollee koo kana irratti wal loltanii, kana irratti wal dhabdanii, daandii fagoo deemtanii dhuftanii, hiriyyaa walii taatanii, michuu walii taatanii, waadaa walii seentanii, daandii dheeraa erga imaltanii, iddoo kanatti waan kanaaf jettanii wal loltanii. Tolee gaasoo erga akkas ta'e kottaa isiniin araarsa. Mee amma waan argattan kana booda kan eenyu akka ta'e booda isinitti himaatii mee wanta argattan kanaa saaqaatii ilaalaa jedheetu isaaniin ajaje. Yeroo kana hiriyoonni lamaan kun isarratti wal dhabaa jiran sana carqii sana gaafa fura kana hidhaasaa hiikanii gaafa bananii ilaalanii maal yoo ta'e gaarii filaa rifeensaati. Kan ittiin rifeensa filatan jechaadha. Meedoo jedhama iddoo tokko tokkotti meedoo jedhama, filaas ni jedhama. Kan isaan argatan mara kan maramee lafa argatan sun kan isaan irratti wal lolan mara meedoodha yookiin immoo filaa rifeensa ittiin filatanidha. Ijoolleen shamarranii beektu. Kan ittiin rifeensa filatan.
warri dhiiraa kan ittiin ammallee yoo dhibayyuu dur goofaree kan ittiin filatanidha. Jalqaba yoo yaadattan isinitti meera. Jaroonni kun lamaan maalidha jedheera? Mataan isaanii moluudha. Mataan isaanii moluudha. Lamaan isaanii yoo jechaa. Mataan isaanii moluudha lamaaniyyuu. Kanaan booddee maal akkasin jedhan jaroonni lamaan wal lolaa turan sun ofii isaanii maal akka haasaan beektu? Isa booddee inni jalqaba arge sunis fudhadhu bakka siifa ta'u jedheen. Inni lafaa fuudhe sunis lakki fudhadhu jedheen. Kanaan booddee hoo lakki fudhadhu amma wal loluu jammara maa irratti fudhadhu lakki fudhadhu kan keeti. Fudhadhu situ arge. Inni kun immoo lakki fudhadhu situ lafaa kaase. Waliin jechuu eegalan. Maaliif lamaan isaanii iyyuu hin fayyadu waan ta'eef lamaan isaanii iyyuu hin gargaaru waan ta'eedhaatiif. Hubattaniittu yeroo baay'ee namoonni kan isaan wal dhaban wanta isaan hin fayyadne irrattidha. Waan isaan hin fayyadne irratti namoonni baay'een dhiiga namaa kan dhangalaasan, lubbuu namaa kan baasan, lafee namaa kan cabsan, dhiiga namaa kan dhangalaasan, lubbuu namaa kan baasan. Sababa maaliitiin? Waan bu'aa hin qabne, waan isaan hin fayyadne, waan bu'aa isaaniif hin buusne irratti jibba haaloo qabataa oola nama. Hiriyaa fi hiriyaan kan inni wal jibbu, hiriyaa fi hiriyaan kan hamaa wal irratti yaadu, boolla kan walii qotaa oolu, gufuu kan wal fuuldura kaa'aa oolu, kaayyoo walii fashaleessaa kan oolu, lubbuu walii kan baasaa oolu, dhiiga dhangalaasaa kan oolu. Sababiinsaa waan isaan fayyadnettidha. Mee waan nu fayyaduuf waan nu fayyadne gargar baasne beekuu nurra jiraata. Hiriyoota wajjin hin jiraannu irratti keessatti jaalala hagamee yoo walii qabaanne iyyuu amanamummaadhaan wajjin gaafa deemnu jireenya keenya keessatti maal akkasiin qabaattan hin barbaada? Kan keetii nu ga'a. Anaanis siinis lamaan keenya iyyuu nu ga'a waliin jechuu abarrume. Amma namoonni baay'een kan isaan wal dhabaniif kan kootii kan jedhanidha. Akka hookkoon ofitti harkisti malee garachaa nutti hin harkistu. Uleen hookkoo jechaadha yookiin mukti hookkoo ofitti harkisti waan akka kanaati. Kanaafiyyuu maal gooti? Ofitti harkisti jechaadha. Akkasitti ofitti harkisti. Ofitti. Namoonni baay'een hookkoodha. Kan kooti bakka. Anaaf malee kan jedhan nama baay'eetu jiru. Anaaf malee kan kooti malee yoo anaaf kenname malee yoo an quufe malee yoo uffadhe malee ana qofaa kan jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti waan argannu hundumaatiyyuu hiriyaa keenya irratti michuu keenya wajjiniin akka walitti hin buuneef waan qabnu hundumaatiin iyyuu wajjiniin yoo itti gargaaramne gaariidha. Akka hiriyoota lamaan kana michuu lama ta'anii deeman kana waan isaan hin fayyadne irratti kan wal dhaban waan arganne irratti akka wal hin dhabne. Wanti nuti arganne kun bu'aanaaf qabaawwanaan. Wanta na bu'aan qabne siif bu'aa buusuu danda'a. Kanaaf iyyuu sii kennuu qaba. Wanti siin bu'aan buusne immoo anaan bu'aanaa buusuu danda'a. Kanaaf iyyuu anaaf kennuu qabda jechaadha. Agartee wal danda'uu jechuun akkasi. Wal danda'uu jechuun akkasi. Guyyaa biraa wal danda'uun maal akka inni ta'e qabadheetan isinii dhiyaadha. Kanaaf iyyuu karra waa'ee hiriyaatii wajjiniin kan wal qabate asuma irratti naa ga'u. Hiriyaan keessan eenyu akka ta'e, hiriyaan keessan maal akka ta'e adda baafadhaatii baraa isiniin jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Guyyaa biraa mata duree kan biraatiin deebinee wal agarra. Hanga sanatti horaa bulaa deebanaa. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee.